osoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ruuyiitti hin afuufin wanni nuti yaamamuunii turre waan takkalliin eega uumaa biyyeerraa nu tolchee ruuhiin guyyaan keessaa afuufamtee abbaan keenya Aadam nama ta'e insaan agartee jedhame guyyaa Juma'aa asrii booda ka ilma namaa taanee ol kaan ka keessatti Aadam haasawe ka keessatti Aadam haxxiffate ka keessatti Aadam assalaamu alaykum malaayikaadhaan jee ka keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Aadamit dubbatee وعلم آدم الأسماء كلها آدم وهند خنبر سيسي ويا جمعة خنبودة تهاجيتو خناب أمتك إنيا ويا جمعة ويا إيدا كينياتي إيدا تربانيتي إن خان إيدا أمتاتي أمة إسلاما خنا بك ربين سبحانه وتعالى اتولا قروا نبي كينيا عليه الصلاة والسلام كان كرانو قدن umrii teenyarraa taraa takka ummanni muslimaa hajjii keessa walaa arkuuhi amata keessa dirree iidaarratti yoggaa lama walaa arkaniihi torbaan keessa naannoon torbaan keessa guyyaa tokko walaa arganiihi guyyatti immoo namni muslimaa namni ollaa tokko waliin jiru maziidatti taraasha walaa arganiihi laata مالي في أكن رب خراغ سبحانه وتعالى نتيغن بيتشا وهو انسيسنو أمني كن يقوم أكماق حركي توكو قفتي سغلين كنو جان حركي توكي چان كن يو سغلي خندي جانين انكن يو خنر في ملي يو خنتي إدامي ملي سغلين باسو جانركي namni islaamaa kun adaduma walin dhufuuni quwwaa waliitaa humna waliitaa dalagaan walin dhufanii dalaganii fi dalagaan adda adda dalagan takkaa miti gaaf tokko ummanni sahaabaa radiyallahu ta'ala anhum nyaatani nyaannaa hin quufnu akkami jennaan wallee laata yoo laatii isin adda adda nyaataniin isin seejiin mana keessatti haaskaan hundi haati manaa kopha abbaan manaa addat ilmaan addat wallee adda adda nyaataniin isin seejiin akkasumatti itti jirra kaajaaniin wanni barakaa isin dhoorki wanni quufa isin dhoorki mana keessatti haaskaan waliin nyaachuu dhabuu keessanii jeen kaaniiti walit deebi'anii nyaatan ni quufan ammoo jennaan amma quufnee jaaniin adeemsi jiruu fi jireenya wanni jaamu kun jiruu fi jireenya wanni jaamu kun guutuun diin irratti jiraachuun wajjiin jireenya feeti addunyaa dalagachuun wajjiin jireenya feeti negee biyyaa eeggachuun wajjiin jireenya feeti qilleensa alarraa nama seenuuf irraa eeguun wajji jireenyatti haajamti wa'tasimuu bihablillahi jamii'an walaa tafarraqu haada rabbii idda takka haala taataniin qabadha gargar hin babahinaahi wanni adda qaban waan takka qof niitii manaa bichaa wajjiini qaban adda qaban sanuu waan niitiin dhaltu wajjiini qaban niituma manaa sanuu jaartuma ufii sanuu bichaa tantee wajjiin ciifte malee si wajjiin ciifte malee wanni isin dhaltan hawaasaati wanni bichaa qabnu isii qofa waan kaan hunda wali qaba rakkadhu niin rakkadheen akka inni jeetiin qabeenya keetiin dhufu ani maallaqaan qaba ati waan gurguran qabda waan keessaamuun hin ta'u sirraa hin bitan ka magaalaa waan baadiyyaa malee magaalaa keessaan argamne ka magaalaa baadiyyaa irraa argata ka baadiyyaa waan magaalaa keessaa hin arganne dhufeeti irraa fudhata intala naa kan
gurbaa kiyyaa kan maallaqa naa kan waan akkanaa naa kan walumaa galatti addunyaa tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqabumaa yogguu uumu nu kana yogguu uumu aadam uumeeti haa warraa tolchee addunyaa tana isin lamaan kanaa jiraachisaa jee addunyaa kana isin lamaan kanaa jiraachise jee hogguu kana dhiiraa dhalaadhaan namni kana wal keessa mixu kan akkamiti imaaraa jedhaniin akka rabbiin addunyaa tanatti jiraachisu jiru kan akka rabbiin addunyaatti jiraachisu kan osoonii fi dhiira qofaa uume takkaa dhalaa qofaa uume akka hayyichi tokko jee jaan hayyicha tokkootu hayyuu gurbaa tokko wajjin osoo deemaa jiru loowwan kokkormaa qofa takkaa'uu gartee diboottii qofa irra dhufnaan akki jee hayyichi loowwan kun hedduudha beeki diboottiin numa waxiqqoo jee jaan loowwan dhadhaltuu irra dhufan ammaas loowwan kun heddummaas numa waaxiqqoo jee hayyichi kaanii deemanii raadda takka dibicha tokko ka waliin jiru irra dhufan way loowwan kun numa hedduudha jee hayyichi saati damiina diboottii dilaree buusaniis waxiqqo jetteeni loowwan dhadhaltuu saniis waxiqqo jetteeni habbaa lamaan akkamitti hedduudha jettaa jee na dhagee jee hormaan dillisaniis ifin dhalchiisu jeen dhaltuun dillisaniis ifin dhalchiiftu jeen lameen kun walit dhufanii horan jeen dubbii naa galchite jeen kanaaf awwanniniin irraa isinii dubbachuu deemu arra negee agartee biyya teenyaa laalchisee silaayis nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam wa ala nabiyyina afdalu salaati wassalaam nabi Muusaa yogguunii fi namni isa arrabsee yoo isa hamatee rabbi je'een ummataan na hamachuu jira narraa dhoorkitamu narraan dhoorkitu jee sirii galaa dubbiin kiyya kun narraa dhoorkitamoo firraa hin dhoorke jeen takkaa'oo narraa dhoorkii jeen oguu kana yaa Muusaa wayin si gaafadha anii kun makluuqa hundaan uume kaniinanuu arraba itti halkanii guyyaan arrabsu jiran mee akkamittiin sirraa dhoorkaa jeen namni silaa aangoo qabu ka humna qabu kafirraa silaa dhoorkuun male anaa jeen aniihu kunoo na bobba'u jiranii firrumaa hin itti dhiisee jeen armarraa maal fudhan yogguu kana nabi Muusaadhaan maal jeere deem rabbi si yaaden deessisu wanni nin sirraa dhoorkun jiru nama qabeenya qabu nama sadarkaa qabu beekumsa qabu walumaa galan nama fudhatama qabu haasidan dhabu namni haasidan qabne nama miskiinarraa gadii kahuunoo mannaaraa duraa yaa warra rabbi yaa nama rabbii jehusan haasidan qabusa maal isaa sadarree kan rabbi si yaaden deessisuu deemii je'eni akkasin nabi Muusaan deemi ani haniin jiru negeyni biyya teenyaa nuu fidan ta'a namni dura negee calaqqisuu qabu mataa kiyya hawaasa maasiis rabbiin maqaan isaa assalaamul mu'minul muhayminu al-aziizul jabbaaru loo anzalnaa haazal quraan achi yogguu gaffittu kana maqaan isaa maqaan rabbii assalaam negiya gaaf tokko ummanni attahiyyaatu kana osoonii fi dirqamoon godhamin osoonii fi tashuunni dirqamoon godhamin attahiyyaanni salaata salaatanii jirri tokko assalaamu alallaahi wa alaa jibriila wa alaa mikaa'iila wa alaa fulaanin wa alaa fulaanin jaaniituma nabi boodaa hafarsan alayhi salaatu wassalaam hoggaa kana aboo maal jechuu jirtanii jedheega salaammate booda bara salaamu alallaahi jechuu jirraa jaaniin rabbi irra nagayne haa jiraatu jibriil irrattis nagayne haa jiraatu mikaa'il irrattis haa jiraatu na dhagiyaa jeen
fallahu huwa salam, rabbiin inni nagiya, wa minhu salam, bakkattiin nagayinirraa burqu rabbi biraay. Yoggaanii fi salatan assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihiina jaa'ayji. Assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihiina jaa'ayji. Faidhaa qultumuuhaa, hoggaa isiita na jettan, isiintun cufa gabrootan rabbii dachii fi samii keessa hajiru itti dhaqabdee je'een. Gana akkanan je'inaa je'een. Akkasitti gartee irraa ugguraman. Maqaan keenya hoo Islaam. Islaama jechuun maal? Ummata nagiyaa jechuudha. Gurra ni qabdani? Ni dhageeysani? Islaama nuti maqaan keenya. Islaama jechuun nama nagiyaa jechuudha. Ummata nagiya burqu jechuudha. Warra nagiya labsu jechuudha. Warra nagayni isaanirraa calaqqisuu jechuudha. Lama sadeeysa maqaa amantaa teenya. Amantaan teenyaas Isliminnaa. Isliminnaa jechuun amantaa nagiyaa jechuudha. Amantaa nama walitti hin buufu. Amantaa if geeysa. Ta amantaa nama arrabsaan jennu. Ta nama arrabsaan jennu. Ta nagee booree isaan jennu. Maaluma jiyeesitti haasa'u waan Isliminnaan ta'a. Mee namni osoo dhufee isitti seenee waan Isliminnaan tun if geeysaa qabdu. Mirga xiqqaa eeydu, mirga guddaa eeydu, mirga dubartii eeydu, mirga sabaa sablammootaa eeydu. Inna akramakum indallahi atqaakum. Laa fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin. Ka'oo kama qaala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam. Arabni diddiimaan san ajama gurraacha irra hin caaluu je. Ajamni gurraacha kuni san irra hin caaluu je. Nabi Rabbi alayhi salatu wassalaam waa'ee nagiyaa yogguunii fi calaqqisan yoggaa haasawan biyya teenya tanatti akeekanii biyya Habashaa san dheqaa namni namaan deemu jiru mootichi isaaniitiis nama nagiyaa nama miine bilannaa bahaa jeeti biyya teenya quba laatee osoonii fi Madiinaa amantaan Islaamaa hin dheqin biyya teenya dura dhufte. Mootonni addunyaarra jiru tokko osoo amantaa Islaamaa qabatin mootii biyya teenyaatiitu qabati. Nam tokko osoo ol ka'e Allahu akbar hin je'ini namni biyya teenya Allahu akbar jee muazzina Nabi Rabbi alayhi salatu wassalaamiiti. Osoo guddina isaati nam tokkollee lafa Nabi Rabbi alayhi salatu wassalaam olin fuudhini Ummu Ayman allati min al-Habasha taabasharraa taate ammatte isii guddise ifi fuute biyyi teenya biyya seenaa qabdu. Kana yogguun kaasu silaa namni akkanatti itti haasa'uu fedhu qaama mootummaa ummata jaaniin kan warra biyya bulchuu jaaniin kan silaa isaan akkana na dura ta'anii nattoon namni biyya bulchu nuti biyya teenya tana ni quuqamnaaf biyya teenya tana nageessii eeguu barbaada. Kaachi olii biyya tanaan fudhadha jee achi gaddeemullee asii abaarree firraa dhorkin. Bakka hundaa biyya teenya tana silaa gaabbuuf sheeyni keenya shee Aadam Tuulaa Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Tigiree wayyaanee tun isin hin dhibinii jee gaaf tokko duraanii isinuu fidee firraa galchinaa je. Sheekha akkamitti isin fiddanii jennaan mootummaan dargii nu finnaani wahuma isaan itti nu ol yaasan sanuu Rabbi haa fidu jennee du'aayi goonee je. Akkasitti deemtee dhuftee je wannummaan sanuu boodarra amantaa Islaamaa kaanaani Rabbi marii nurraa galchi jenneeni akkasitti osoo dhagaa tokko kaarte namni itti wannan godhin gal bineeytiin. Saniitiitu ammaasiif biyya teenya tanaaf ija baasa. Ankan na dhibu laata osoo niifi gartee hawaasa keenya kan amantaan Islaamaa amantaa akkanaati. Amantaan Islaamaa
amantaan teenya amantaan islaamaa haasidee hedduu qabdi. Tokko akka sabaatti akkas, lama akka biyyaatti akkas, sadii namni kun gizee nama keessa jirru tun addunyaan wali bana gowwaan waan magaalaan quba qabdu jaartii dhoohisaa jira. Waan magaalaan quba qabdu jaartii dhoohisaa jira. Nuti laal tokko tokko ama mootummaa keessa taa'ee kanumaa negee biyyaa neeyneetiitu jira. Akka biittitu silaa wal dhoytu ha barbaadu. Nin sobee gandaan. Kanaatiitu gartee jira. Negee salaata keessatti السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين زوري خيستي ميك أجن لما جن زوري خيستي لما يقول جو التايات لما قبل لچو خيست جن أسري لما أفوري إشائي لما ميك مغرب نلام سبي سجليمي هاي سناني سنما يرتي ميري زوري قبا عصري قبا مغربا قبا عشاء قبا خنوندا خصلات الليل تدبل خدوات دعاءات تدبل نجيني نود صلاة كيس خدت جرو لا كويس سانو دمان هدمات نجيا نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ربي جعل هذا البلد آمنا يا ربي بيتنا نجيا وديجي makka baanee ammaas eeganne gee kadhatee booda riskiidha kadhate. Eeganne gee kadhatee booda riskiidha kadhate. Namuma negee yaaddu kana gariin namaa bar negeeyyan fedhuu ijee quba namallaa. Kasilaa qubatti laatanii diitu quba namallaa. Kasilaa qubatti laatan. Abbaan negeeyyan feene sii kasilaa jedhaniin. Nuti addunyaan ammoo libbana akka shanicha kanaat shanicha kana ammoo guddaa kana laalee waan waan shanicha kana keessa jiru numaan harkaa jecha tokkootiitu jira qaallicha malaayikicha ruuyi nama keessaa guuru kana hoggaanii fi isa tolchee amma biyyatan karuuyi keessaa fuudhu jiru tokko karuuyi keessaa guuru jiru sa'uma kana keessaa harkisu kana keessaayis harkisu jira. Ameerikaa keessaayis isumaatiitu harkisu jira. Habashaa keessaayis Suutan Arabiyaa keessaayis biyyataan keessaayis tokkuma inni gizee ruuyin keessaa ol ba'u jirtu kun yeroo takka laa ta'akkam. Ta rabbii tiliizii wita malaayikaa dookaan rabbii yogguma isa uume addunyaa tana guutuu akka shanicha kanaa isaa godhe nama fuudhuu barbaade. Asuma kana keessaayis asuma yooni fi nama shanicha kiyya kana akkanatti walirra kaaye shanicha kiyya kun hin cufamne akka kana malaayikicha ruuyi nama keessaa guuru nafseen nama isa biratti akka shanicha kana keessaatti quba qaba hunda isi saniis keessaa fuudhi qaataroon geeyse saniis fuudhi akka qissaan qaallichi tokko ibalu keessaa ruuyi fuudhii jennaan qaallicha tokkootiitu gartee nabi daawud bira dhufee bara ogguu kana yaa nabiyyallaa daawud eenyu qaallichi kun jennaan qaallicha ruuyi nama keessaa guuru sani haa je'een ana dhufee salaamtaa naan je'ee qaataroon teetilleen dhiyaattee bargaa naan je'e jeen hoggaa kana waasiin deemuu naaf deema eessaan duraa dhaqa jeen nabi Suleymaan jechuuqi ikirtaa jettanii moo maal jettanii dhiifama jaa nabi Suleymaan hin dhufe hoggaa kana nabi Suleymaan ibsodaadhe qilleensa kee kana naa ajaji bakkattii inni nan dhaqqabne naa haa darbituu jeen bakkattiin inni dhaquu dadhabee takka hin jiru jeen akkasuma wajji magaalaa guddittii sanitti naa geessitu magaalaa san keessan jalaa bada achi naa geessitu jeen qilleensa haaya taate mee qilleensa kana rafuudhi oofi jeen malaayikichi ruuyi nama keessaa guuru yogguunii fi nabi Suleymaan biratti kana arke haay qaallicha kana rabbiin
magaalaa guddittii kanaa keessa jira